Har'a immoo kan ilaallu umurii waggaa 35 booda ulfaa'uu fi daa'ima godhachuu kan jedhu. Noormaalii umuriin daa'ima godhachuuf yookaan ulfaa'uuf gaariidha jedhamu waggaa 20 hanga waggaa 35 dha. Waggaa 35 ol baay'een gorfamu, waggaa 20 gadis hin gorfamu. So har'a asirratti kan ilaallu erga waggaan 35 ta'ee booda yookaan erga umuriin deemee booda ulfaa'uu fi daa'ima godhachuu ilaalchisee haadholiin maal beekuu qabu kan jedhudha. Mee akka armaan gadiitti gabaabseen isinii kaasa. Sabskiraayib gochuun maatii ta'a. Asumaan gara barnoota tokkotti darba. Akka waliigalaatti dubartiin tokko erga marsaan laguu ishee dhufuu jalqabe yookaan erga marsaa laguu arguu eegalte hanga marsaan laguu dhufuu dhiisutti ulfooftee da'uu ni dandeessi. Kana jechuun giddu galeessaan dubartiin tokko waggaa 12 hanga waggaa 51tti carraa ulfaa'uu qabdi jechuudha. Haa ta'u malee fayyaa haadha sanaafis ta'e fayyaa daa'imaaf akkasumas rakkoo ulfaaf da'umsa waliin wal qabatanii dhufan kan inni itti xiqqaa ta'e giddu galeessaan yeroo umuriin haadhaa 20 hanga 35 gidduu jirudha. So haadha sanaafis ta'e daa'ima gadameessa jiruufis ta'e rakkoo ulfaaf da'umsa waliin wal qabatanii dhufan xiqqaan kan itti ta'e yeroo umuriin haadhaa 20 hanga 35 gidduu ta'edha. So haati tokko ulfooftee da'uuf umuriin filataman 20 hanga 35 jechuudha. Dubartoonni yeroo dhalatan seelii hanqaaquu miliyoona 2 ta'u waliin dhalatu. Lakkoofsi kun irrachaa deemuun naannoo waggaa 37 hanqaaquu 25,000 naannoo waggaa 51 immoo giddu galeessaan hanqaaquu 1,000tu hafa jedhamee tilmaamama. Waggaa 51tti hanqaaquun 1,000 kun baay'ee fakkaatu malee sadarkaan ga'umsi isaanii kwaalitiin isaanii gadi bu'aadha jedhamee tilmaamama. Akkuma umuriin dabalaa deemuunis baay'een hanqaaquu michaa miti kan irrataa deemu. Carraan ulfaa'ullee irrataa deema. Fakkeenyaaf ji'a 3f walitti fufinsaan walqunnamtii saalaa raawwatanii yoo yaalan carraan ulfaa'uu umurii waggaa 25tti persentaa 18, waggaa 30tti persentaa 16, waggaa 35tti persentaa 12, waggaa 40tti immoo persentaa 7dha jedha qorannoon hedduun. So akka umuriin dabalaa deemeen umuriin dubartootaa jechuudha. Baay'inni hanqaaquus irrataa deema, kwaalitiin isaas gadi bu'aa deema, carraan ulfaa'ullee irrataa deema jechuudha. Akkuma nama jedhee umuriin gaariidha jedhamu dubartootaaf daa'ima godhachuuf jechuudha. Waggaa 20 hanga 35dha. Waggaa 20 gadi xiqqaadha jedhama. Waggaa 35 ol immoo ol kaa'aadha. Mee jalqaba umuriin erga ture yookaan erga umuriin ture da'uu fi rakkoonni fiduu danda'u ilaaluu jalqaba. Yeroo hedduu erga umuriin deemee ulfaa'uu yookaan advaansed maaternal eejii kan jedhamu yoo umuriin haati tokko itti ulfooftee waggaa 35 ol ta'edha. Kana jechuun mucaa godhachuufidha kan yeroon sokke malee qaamaan dulloomte jechuu miti. Haadholiin waggaa 35 booda ulfaa'an hedduun mucaa nagaa naguma kan da'anidha. Hedduun isaanii waggaa 37 yeroo ulfaa'anii da'anii naguma ulfaa'u nagaa mada'u. Haa ta'u malee immoo kanneen umuriin waggaa 20 hanga 35 gidduu jiran waliin yeroo ilaalamu kan yeroo wal bira qabamee ilaalamu dhibeewwan adda addaa ulfaaf da'umsa akkasumas fayyummaa mucaa isaan gadameessa qabanii yookaan da'anii xiqqoo riskiidha jedhama. Dhibeewwan adda addaa kan ulfa wajjin wal qabatanii dhufan kanneen akka dhiibbaa dhiigaa, dhibee sukkaaraa akkasumas fayyummaa mucaa kanneen umurii 20 hanga 35 gidduutti ulfaa'an wajjin yeroo ilaalamu xiqqoo gaarii miti waan ta'eef xiqqoo dhagaa kun. Haa ta'u malee hedduun isaanii naguma ulfaa'anii da'u. Dubartoonni umuriin isaanii waggaa 35 ol ta'e kanneen 20 hanga 35 gidduu jiran wajjin wal bira qabnee yoo ilaalle wantoonni tarii isaan mudachuu danda'an tokko ulfaa'uuf rakkachuudha akkuma nama jedhee difficulty in conceiving carraan ulfaa'uu irrataa deema. Darbee darbees kanneen kaanirra ulfi ofiin irraa ba'u miscarriage in early pregnancy kan jedhamu ulfi ofuma isaa irraa ba'u xiqqoo ni dabala. Akkasumas daa'ima dhibee kiroomosoomii yookaan dhibee qaamaa qabu da'uu kiroomosoomii other abnormalities with the baby fakkeenyaaf daawun sindiroomii fa'aa daa'ima qabu godhachuun yeroo hedduu waggaa 35 booda baay'ata. Akkasumas dhiibbaa dhiigaa fi dhibee sukkaaraa ulfa duras ta'e kan ulfa waliin wal qabatee dhufu umurii kanatti baay'inaan mul'ata. Haalli taa'umsa gadameessaa fi mucaa sirrii ta'uu dhabuu, malposition of placenta and malpresentation of fetus. Kun egaa hundumaatti akkas ta'a miti. Kanneen waggaa 20 hanga 35 gidduutti ulfaa'an wajjin yeroo wal bira qabnu warri kun ni dabalu. Haalli taa'umsa gadameessaa fi mucaa sirrii ta'uu dhabuu, osoo yeroon hin gahin da'uu, premature birth, daa'ima ulfaatina qaamaa xiqqaa qabu da'uu, low birth weight yookaan daa'imni ulfaatinni qaama isaa 2.5 gadi ta'e da'uu fi kan kana fakkaatan fa'i.
Kanaafuu hanga danda'ametti egaa umurii waggaa 20 duraa fi 35 booda daa'ima godhachuu dhiisuun gaariidha. Waggaa 20 duras waggaa 35 boodas daa'ima godhachuu dhiisuun gaariidha. Haa ta'u malee yeroo hundaa waggaa 20 dura daa'ima godhachuun waggaa 35 booda daa'ima godhachuun yeroo hundaa rakkoo uumuu miti. Kanneen 20 hanga 35 gidduu jiran wajjin kompeer goonee ilaaluudha malee hedduun waggaa 35 booda nagaan ulfaanii da'u waggaa 18-19 kan nagaan ulfaanii da'an jiru. Garuu walii galatti kan gorfamu 20 hanga 35. Sabiskiraayib gochuun maatii ta'a. Turtii gaarii.